hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufe gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaaboon tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafaa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan jala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessi hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanota jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Truus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkuma gochuudha. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuuti significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo turaati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaa
jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan naanne dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu wanneefi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu rakau, kami car rakau, kami guji rakau, kami boran rakau, hinda gepa. Wali marian, hisir repa. Wan anje de buat temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ male, guji bau situ, asin bau situ. Karena dorsis ni, ane orang orang yang itu rewan nasu, dia dia kena tu ramadu. Karena gua tuh ada malah anak kerana seramu, kalau malah malah kerana seramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi hinggon, diga nama malah harga kerana mana? Kan mana dia? Koni jira, koni kapten hinda kepan, kore itu boleh saya kata mana? Kore itu jira wajib pura di mana? Koni kapten nuti esa, numpalma isini paimina. Boleh sih kalau bunyi si orang tu bunyi dah kamsau. Hagam tak ke iya tu rebel kami ti. Hagam tak ke iya tu bunyi dah. Karena di nulle numpage sini. Orang kawa bakawa bunyi bakawa arsi inggon ini. Karena wali kamsau na hangki na jiru. Amma wajan ni nul bepan na. Hangki na jiru itu kutanan hingga galaduma. Yaadu mati ko sini jagale ni yaada ti ko sini da manat masambal so wala kepan yo jadi pemain itu tok umat kayak gitu aku wal barat aku umat aku wal aman aku daranci urat to jadi tok zarka umat kun harora babarne parti pulis sadarka adat karo jata de ura hokan sege to jata maru bet gabile khalis kana daru haniti Kalamata jarno tu jibut. Wanda ko bakalan kasan? Jarno Oromo tokko dirkama tokko dong kaban. Garu walu banna wali tumsun wali birmacun cimura kam. Aku magar tadi jarno daw jikhale soli semer. Adal semua Oromo wajib nui dan mane wali galte memorandum of understanding malatte sine tum sawalo tin ilano seno kopiratu. Tum si kayaknya tu Nui dari warga ke di cilam bagus, onne kayaknya ke seru bewa untuk kawalin jirai itu. Gara dua itu. Toko jenne arke sini dong sini. Hoji, wotok kotane dip jenne ibne korrit nam buayo. Toko tane to kumadan gara bundurat wal tane karo jempa. Isan ko zonte ka saut Oromo bi ba dadda dia gesam ala jiranis. Ka baun kandan do bi tammate. Kan tumse wali gale niyoja daga mudurat kana karora dite buranne ka didemu ta sadarka sadappa tokens ummata yera sadarka dharma hoggans jarno tu bari hoggans jarna ko ke tu wal watu ban wal jalatu ban wal yabomamu ban wal kudisu ban wal masaku ban buang kana hoggans sama bilakta central komite sa to hojira wachitu akka wal baradu akka wal simatu akka wal furadu wa urati wajib taw jenga to baru to jenga kese to bukan lamba pa gahom si hoggans kana aku agartan gameyu ko de ram kala gan uppa tron kana isani ra mutan no baratu warri jaladu nejra kabarno sadaka dadda kan bekumsa gumi kana tipini hoggans kana tun bagale sanko sonde ufir rabane jarno dagi motumota lenji gawumsa capacity building no kenen rakki ko jenne collective leadership ke ni or kasura ko jibala ro jenne kano ana ni jenne eto
Karena tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii guddina irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii godina hedduu kaafaa qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa hamachaa turre komachaa ture kuni soba miti jaarmaa warra shawaati jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture dhuga bal'aa miti turuus kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko acknowledge gochuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti hiire probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjiraa wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjiraa wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti ni waliin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame koleesii eeyyaan gaafne dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa oo keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Nagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchinnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oon diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asirraa qabu, komii duubarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na haasu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamu malee harka kennu malee. Kanuma dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jiraa hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Oboleessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaalatooma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
yaada xiqqoo siniin dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufe gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaawan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee akka isin dhoofsinu hojii tokko taanee dib jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabna jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaafiin obboleessi hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo komataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanota jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Truus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuu hin qabu. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessanii. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti haamatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walirrii eeyyaan naanne dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu dandeebi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Wani asing rakau, wani dulu rakau, macam rakau, guji rakau, boran rakau, hinda gepan. Wani marian, hisir gepan. Wan anje de bukan temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ bae male, guji bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane orang orang yang tu, wani nahasu, dia kena tu ramadu. Karena gua tuh ada malah anak kerana musuh ramu, kalau malah malah kerana musuh ramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi inggon, diga nama dia harga kiri mana dia, kan mana dia, koning kira, koning apa hinda kepan, koring boleh sarga tu mana dia, koring kira uji pura dia mana dia, koning apa nuti dia esa, numpalma isini paling boleh sih kalau begitu, si orang itu begitu tak kamsau. Hagam tak ke iya tu lebih tak miti. Hagam tak ke iya tu lebih begitu. Karena di nulle numpage sini. Orang kawa buji bawa arsi inggon ini. Karena wali kamsau na hangki na jiru. Amma wajan ni irul bepan na hangki na jiru itu kutangan hingga galaduma. Yaadu mati ko sini dagalee ni yaada xiqqoo sini dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baanii wal jaalachuu